Eenyu akka taate wallaahi ta'e saama eegatti olii gadi deemaattu. Maarra qoqa magaalaa afaan hin addeeratiin. Magaalaa baadiyyaa see ta'eeti. Way. Goo magaaluma waan taane afaan hin baasu haateera. Banaa seenaa. Bana. Abbuma bana ta'a balbala mana kana. Maali saataan dhuftaa? Saakumaan dhufan. Saatii meeqa saatiin tolu? Sa'aatuma feetee haa ta'u adiidha maal? Sa'a akkaaf deegaa sadii. Sa'aatuma feetee haa ta'u. Kee sa'aatuma feetee haa ta'u saa meeqa si bilbilan? Saa meeqa si bilbil? Adi sa'aati natti bilbilte sanitti naan ta'a naan mijoo. Maal irra turte kan si mijaa'in? Hojiirran ture gaa suuqa deemee suuqaa dhufa. Achuma hojiirra beeta suuqa deema. Saa meeqa baate hojiirra? Hojiirra. Sa'aatii har'a dafeen bahe naannoo sa'a 8 bahe. Tayyiba saa meeqa si bilbile? Adi sa'a 9tti bilbilte. Duuba hore. Halas dhimma qaba kaa wayi. Dhimmi ati qabdu kun maali? Dhimma qaba maali caqacaqa taati booda kana yaaqee maali darara taati maali inni wanti taati narraa barbaadu kun wayi. Daa'ima raffisaa jirtu bara. Lallabirra. Lallabu wallaalle nuti illee. Sa'a 9 si bilbile guusanitti maal dhufe? Sa'a takkatti maaltu siiti? Sa'a 9. Kudhan. Yaadii dhimma qaba siin jechaan jira. Sa'aatii 5 guutuu. Suuqaan dhufa siin jechaan jira bara. Bakka deemee wannan deemee fi hin arganne duun qabaan waan argachuu baadhe. Amma daqxiin ittiin kaasinan. Maal na dhibee daqxiin hoositti ka'e? Woy na dinkaa? Woy yaada kiyya jijjiireeraan sammuuna kan akka akkana si godhu. Lallabin. Ofii keetti galgala sa'a meeqatti balbalana irratti tumta dhufte? Sa'a 5tti miti halkan keechaan balbalana irratti tumte manaa ormi na baasuudhaafam. Bakka sun dhiira. Sa'a meeqa fedheen deemu. Sa'a feete deemta? Ani sa'a feete deema akkuma keetitti. Eenyu akka taate wallaahi ta'e sa'a meeqatti olii gadi deemaattu. Maarra qoqa magaalaa afaan hin addeeratiin. Magaalaa baadiyyaa see ta'eeti. Way. Goo magaaluma waan taane afaan hin baasu haateera. Haa suuqa deemtee adeemnu meetu annatti suuqa deemteef. Suuqa deemee fi wannan suuqa deemee fi huccuu dafan daqiiqa. Namichi jiru namichi uffanni badeera natti hin taane. Inni hodhaa isaa sirrii miti. Kee duraan waas ittiin qiyaasne. Natti qiyaase gaa. Sirrii hin addine gaa ammas kunoo lammata. Hayyee. An duraan sirriitti hin jiru amma haaratti kennee miti haaraan isa kun akkasuma na jala godhu. Maaliree halliin? Maallaqumaan baasaa jechuudha gochumatti. Halliin haaratti hodhaa yookiin maallaqa deebisaa dha. Halliin kanuma maallaqni maal deebi'e wayi maallaqni maali bilaasha akkuma kalfare. Risiitii faaktura irraa fudhatanani kanuma maallaqatti kaffale. Atamma mana yaamte natti mime waan mana yaamteef kana. Woomaati bittee na agarsiisi meeti. Oomaan billee huccuun hin taane bakka hin taane. Hin taane. Maallaqni dirasitti kennu sun huccuma qofa. Huccuma fi kophee dhaka kophee maal mana jira ka kophee irratti agarsiisaa. Kee huccuu fi kophee qofa. Maal jechuudha? Waan bitamu ittiin bitadhe kan waan desneedhe. Maali kaawwanni gassi jeesu na agarsiisi. Maliyaana wanni desneedhe mana kootu kaasitti akka dibuura. Mana kootu sitti agarsiisa. Eegatti maamman si biran turre. Eega. Gadi fuudhii am jettare natti agarsiisette. Hin jenne. Humna jette. Waan hin taane hin deemu jechuudha. Yaa hin nurraa taa'e mi'a. Maalidhaan fina yaamte? Daqxiin akkaaftaniifuu aaraan na jira. Ayyoo. Waa meeqaan na jiraan amma yaada bakka bas waa meeqa sammuu isaatti waan naagee. Si galee? Ammaan tana yaa maallaqa san na agarsiisu. Ayyoo. Yaa woombitti san na agarsiisu. Sitti Huccuun ganaadha fustaan hin naqqabne wanni biraa moo wanni bibbitame kunuu mana jiraa siin jedhee miti. Aywa maaluma kiyya kana maa muddamte atuu mana argine maalumaaf kiyya kana muddamte bakka atuu mana argatte. Mana maallaqaafuu garra beechanii dhufta mana maanatti na agarsiisne waan bitte. Maanatti na agarsiisne maanatti sitti agarsiisa kaas baadhee dhufee sitti agarsiisamu harraayyummaan tiyya hin turte ate nana dhufe malee hin dhufu. Maaliif dhufteettee lolaan turre oduun himnatti nimi
Ofi immoo sa'a sagalii irraa ilaa sa'a 8 baatee jechuudha dalagarra. Ilaa sa'a tanaa suuqa jirta. Suuqan jira egaa maali? Duuba hooree. Intaani. Meeti mee onni suuqa. Wanni suuqa. Suuqa guddaa sanaa kana keessaa woomata kabitu wallaate. Bite kaa mana godheen dhufeen manatti godheetti dhufeen maal gochaan baadhee dhufaan. Maaliif mana gortaan fiddeen itti agarsiisu asitti? Mana kiyyaan godhe gaa. Mana keetti mana ummaa keetiiti anaan asitti baadhee dhufaan darsu. Na agarsiiftaan sinjeerni. Mana dhufteen laalta gaa wayi. Boon dhufu mana. Inni finka. Bakka na agarsiisu waan bittee maallaqa yaa na agarsiisi. Umrii kee guutuu mana kun nuti. Wayi. Inni umrii kee guutuu maallaqa galchee. Wadufuu baate. Waan bittee yaa na agarsiisi yaa maallaqa na agarsiisi. Maallaqni jiru ani fustaana bichaadha namicha bireera faafturoo barbaadde sittan agarsiisa. An kanaan gadi laal nan haasaatte nan si caqacaqatte haasaa narraa dhabde. Sitti meera. Anuma. Maali tonni richa isa olii godoo. Maali? Wanni shantaa isa olii godoo maali? Faaftura kaa wanni biraa maali? Meena agarsiisa faaftura. Maafassi agarsiisas? Multaruuri arguun keemmoo? Meena agarsiisa. In agarsiisu. Sirmaan agarsiisu wayi. Humnaan immoo. Faaftura jechaa jirtu? Kanas na agarsiisu. In agarsiisu kaa? Ni agarsiifta. Maafan agarsiisa kunoo laaltee mati? Laalle na agarra naan mul'anne. Si mul'anne tama. Si mul'anne wanni of fida maqaasaa maayikirooskooppii akkatti ilaalanii sana fida. Afoosatti hin jiru anamma akka. Safaasatti hin jiru qoosatti hin jiru. Maalitti jirtaree? Maalitti jirta? Kubbaa taphatatti hin jira. Waan nyaatamu kan ibidin mee anummaan ta'e lafa gootee deemte yookiin shaayii yookiin waan dhugamu bishaan illee naa kenna afaan na gogeera. Jaanjaa waliin dhufamu qaba. Dargatu eegatee takka. Akkam goonare? Waan dhugamu bishaan illee nutti as kenname kayiti. Amma dalagaan qabati. Dalagaan akkanaa jechuudha. Hammaanoo amma ergaa eegalte. Boodayaa maalayaa booda giseen si fuudhe kam na godhu. Wayi yoo san immoo mana guutuu dandeechaan eegda galgala waan dhufutti. Wayi. Ayyee. Si koolchiisaa. Ayyee. Si koolchiisee mana guutuu. Siree irraa kaasee hamma irbaata kiyya ga'utti qopheessitee eegdee shiraayik. Wayi. Qixxeedha gisee mootummaadha yaa kee an duratti abbaan kee haadha kee daasee mataarra dhaabbatee bulchusaan ittiin deemin. Yeroon jaarraa 21ffaa keessa jirra. Nuun dhaloota qubeeti. Walqixa wala keenyaa walqixa jiranna. Eeshdaayek. Wayi. Siitaa. Lallabinsa maa lallabdan qoy? Suuta haasawuun beekni? Suuta naasofnu wanna akkanaati irratti suuta na naasofsiisu. Wanna akkanaati irratti moo akkamti suuta haasaa? Kan waan akkanaa kana irratti iyyuu kana sagalee fuudhanii itti jabaatanii itti haasa'an. Aywa. Ayyee. Akkasii jechuudha. Kan akkasii aywa. Amma dubbiin teenya xumuraa bakka atilleen keessa kukkuttee jirta jee. Ishi. Yaa waan bitte na agarsiisu. Aywa. Yaa maallaqa san na agarsiisu. Santoo baannaan ani jetee erguun kun. Nan argi. Nan argi ka. Rabboo jetii as na agarsiisi kanaan booda. Kaaniif jettaati. Nan argiini. Nan argi. Wayi. Gizuma hundumaatan iraaraan. Bakka dantaanii siita amma siif ta'a. Sittan ma siita fustaan isaafu hundumaafu akkuma teenya amma manna argamtu. Ati summaa ta'e bira rafu anis mana giyyachiisa. Kalaas. Bilbila wal agarraa ni dhuftaa ni baataa bas. Siita. Siin ta'u akkam taatare? Siin ta'u. Akka feete taata. Tamam akka feete immoo mana ummaa keetitti irratti taatetti ummaa kee kasi dhaltee si mararamtu san irratti taata malee ana irratti muti qaba. Wayi. Sanumaatii irratti haa. Sirratti haa. Hojii agarra. Hojumaan agarra. Ayyo wallaala. Bayi maa baay'iste? Bayi maali? Mana kana malee manni jiru seete? Mana qabu seete? Amma tamaa. Mana faa jiran qabaani. Naatu aragana tokki. Tamam. Nalagay. Ayyo. Qoosaadha. Amma osuma teenyu waliin lollu. Ayyo. Laa dhaabbannee waltumuu wayyu. Eegannaa beekan. Dhaabbannee waltumuu wayyu waan ibsi. Nalagay amma dubbiin irraa. Waliin teenyu waliin lollu. Kai dhaabbannee waltumnaa maa rakkoosa? Wayi. Dubbiin afaan ittiin kutin. Sittiin haasoo jira. Tamam.
maallaqa kiyyeetteetiin cinkini bakka waan bitti na agarsiisi takka maal kumsanuu na agarsiisi karaa nagayaati. Maallaqni beeka tiraansportiitti baa maalitti baa waan baay'ee qadaalarraa nyaannaa maal jennaa kanaaf maallaqa na dhiisi. Ucummoo baduu baatu sitti agarsiisa yoo badee immoo rakkoo nama hin qabu. Aannan deema. Ni deemta? Amma ati maallaquma xiyyaaniinuu fuutee nadhoo dhiigeetiin deddeemuu doongora garuu sifaa ta'uu deema. Sifaa ta'u? Ahaa nadhootti sinaaf eegalte? Keetuyyuu hin beekamne waan ati muddamteefi maasalama yaa kee na cinqii natti gisee hundumaa. Har'aan kaastee waa'ee maallaqa kanaa natti kaasta. Maallaqa jetta kanaan booda laal kotteen tee mana keetis hin dhufu kotteen keetis mana kiyyaa kan.